Kuni video ko isa lamataadha jechuudha. Warroota ammas Ortodoksii taatanii Oromummaa maali jettanii faarsitan jechuudha. Oromummaa keessan isin agarsiisu. Oromummaa keessan kinu akkasitti ofirraa darba dhugaan. Oromummaan keessan kana anaaf jechuudha. Maaliif amantaan caaltu waan ta'eef Oromummaan Hombii binnaa yoo dandeenye akka gabroonsaan biyya keenyatti. Aadaa naannootti dhalatanii eenyummaa naannootti dhalatanii safuu duudhaa heera naannootti dhalatanii dagatanii amantaa jechuun gonkumaan danda'amu. Gonkumaan danda'amu gonkumaa wangeela lallabuu hin dandeenye. Afaan Oromoo jibbeen wangeelatti Yesuusitti amanaa jechuun hin danda'a. Uummanni Oromoo irraa fudhata. Biyya Guraagee Walaayittaa bakka garaagaraa deemee kana amanaa jedheen afaan isaanii eenyummaa isaanii aadaa isaanii jibbee taanaan achumatti morman irraa argatu. Aadaa isaanii eenyummaa isaanii haala uffannaa isaanii jibbeera waan ta'eef jecha Kiristoos isaan Oromummaa yookaan immoo aadaa isaanii eenyummaa isaanii dursan jettee yaadde kana barsiisuuf yoo ta'e akkatti isin barsiifamu sirrii miti arrabsaa miti Kiristoos arrabsaa miti kan nu barsiise tuffachaa miti kan nu barsiise muka nyaadhaa jechaa miti kan nu barsiise qafoo jechaa miti kan nu barsiise Kiristoos jechaadha yoo dhuguma immoo barsiisuuf kaata barsiisuuf barbaaddee yoo kana dubbatte ta'e sirriis miti seera na eegganne obboleetti kun gammoojjii qorraa fi aduudhaan bonaa fi gannaan bokkaa fi aduun akkaatti jijjiirrame akka makaraa abbaa isaanii isaan nyaachise rakkina hedduu isaan agarsiise alaabaa kan ol qabuuf kan halkanii guyyaa dhamaa jiran immoo jiru. Isaan immoo laallee alaabaa kanaafis kabaja guddaa kennine bakka kabaja qabu kaa'uu qabu. Oromummaan akkasidha jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon nameen kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa kun miidiyaa keessan miidiyaa barnoota garaagaraa irratti barattan miidiyaa sagalee Waaqayyoo jedhudha. Egaa yuutuubiin kun haarawaadha. Hedduun keessan Sanbee Tuubii isinitti fakkaataa jira. Egaa kun Sanbee Tuubii miti. Sanbee Tuubii irratti barnoonni hin darbu. Darbaa hin jiru faarfannaa qofatu darba. Kanaafiyyuu miidiyaa kana yookaan yuutuubii kana barnoota hedduu irraa argachuuf sabskiraayib akka gootan irra deebiin gaafadha. Egaa har'aa kaasee taasisaa isiniin jedhu sababii isaa yeroo tokkos yuutuubii yeroo hojjechaa ollu sabskiraayib gochaa jechuunis xiqqoo waan nuti barateef malee hin jedhu kana caalaa sababii isaa namni barachuu barbaade yaadu. Egaa akka nama mootummaa Waaqayyoo sabskiraayibiidhaan nama galchuu yeroo dubbatamu egaa namoonni hedduun viidiyoo yeroo laaltan sabskiraayibii sun immoo ammasuma taasifama waan jirree fi randeebu bakkuma jirtan maraatti arjummaaf bifamne akka keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa hunda keenya faana haa ta'u akkam nagaa jirtu. Egaa lafa jirtan maraatti bakka isin jirtan hundatti Waaqayyo Gooftaan araara isaa jaalala isaa eebba isaa nageenya isaa mana isin jirtan haa seensisu dhiphinniif rakkinni lafa isin jirtan irraa fagaatu ergamoonni Waaqayyo marsanii isin haa eeganii Dubroon Maariyaam araarsituu ishiitiin hir'ina gola keessanii haa hubattu. Egaa Waaqayyo biyya keenyaaf saba keenyaaf nagaa nuuf haa kennu. Guyyaa irraa ajandaa nama godhachuun barbaadan ajandaas nama godhachuu miti garuu immoo wanta dubbatamuu qabu irratti dubbachuu waan hin qabuu fi kanan nufi obboleetti keenya masiidha natti fakkaate maqaan ishee ni beektu hundumti keessattuu tiiktookii irratti sirriitti beektu. Egaa waa'ee ishee ilaalchisee wantoota nuti dubbannu jira. Jalqabas viidiyoo isaa argitaniittu gubbaa irrattis argitaniittu viidiyoo jalqabaatiin dhuma isaanii ilaalla. Viidiyicha hunda isaa wajjin ni ilaalla. Maal akka ta'e jechaadha viidiyichi. Egaa isa jalqaba ishii dhaggeeffattan sana dhumni isaa maal akka ta'e viidiyoo sun wajjin kan ilaalu ni ta'a. San booda immoo isarrattis ni haasofna wantoota biraa irrattis ni haasofna. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo hanga dhumaatti gaa viidiyoon kun baay'ee barsiisaadha. Obboleetti keenya biraanis naagaa atis tarii obboleettiin keenya ilaalaa jirta yoo ta'e ani si qeequuf si loluuf osoo hin taane egaa karaatti si deebisuu fi karaatti si deebisu immoo waan jiruuf egaa isarratti haasofna malee hammeenyaatti akkanarraan fudhanne egaa nuti yeroo sirbitu osoo hin taane yeroo faarfattu kan nuti si beeknu. Kanaafiyyuu isarratti ni haasofna. Kana malee immoo egaa waa'ee aadaa fi amantaas wajjin ni ilaalla. Jalqabatti Oromummaa fi amantaa akkamitti akka dubbatti amma immoo maal akka dhageessee dhuftee wantoota tokkos ni jira waan ta'eef
egaa isas ni haasofnaa isa erga haasofneen booda egaa waan ta'u qabu hunda isaa wajjin ilaalla jechaadha. Viidiyoo kana dhaggeeffannu hundumti keenya bakka irratti dhaggeeffadhaa. Kuni viidiyoo koo isa lammataadha jechuudha. Warroota ammas ortodoksii taatanii Oromummaa maali jettanii faarsitan jechuudha. Oromummaa keessan isin agarsiisu. Oromummaa keessan kinu akkasitti ofirraa darba dhugaan. Oromummaan keessan kana anaaf jechuudha. Maaliif amantaan caaltu waan ta'eef Oromummaan keenya maaloo taate Oromummaa keenya akkanatti qafoowwan jechuudha. Hay akkamitti sammuun keessan akkamitti yaadumee natti maame ani akkamitti yaadumee Oromummaan keessan amantaa keessan isin caalti. Fannoo keessan isin caalaa Oromummaan keessan. Fannoo keessan isin caalaa mee natti maame Oromummaan keessan. Sammuun keessan akkamitti yaadame ijoollee ortodoksii Oromoo. Mira zaranya ማለት ነው. Kanaaf jechuudha isinitti nima waan takka. Anaaf Oromummaan towaa takka naaf hin gootu. Sabni koo somaa naaf hin godhu jechuudha. Zaree besamay no. Zariin koo samay gubbaarratti waan ta'eef jechuudha. Kanaafi warroota Oromummaa keenya maali jedhanii jechuudha. Muka nyaadhaa ishii muka nyaadhaa. Muka ofitti naqaa barbaadan illee jechuudha. Isinitti nimaani. Oromummaa keessa wajjin tis qafoo. Viidiyoo kana akkuma dhaggeeffattanidha. Egaa poolitiin keenya warroonni Oromummaa jettan muka nyaadhaa qafoo waan garagaraa arraba garagaraa mul'isteetti. Egaa sirriidha. Nuti Waaqayyo kan nu beeku nama ta'uu keenyaan. Haa ta'uti nuti Oromummaan keenya yookaan immoo namummaan keenya kun mootummaa Waaqayyoo nu dhaalchisaa jechaan jiru yookaan immoo fannoo keenya nuuf caalaa yookaan amantaa keenya nuuf caalaa jechaan jiru. Haa ta'uti keessattuu ijoolleen Oromoo Ortodoksii warroonni aadaa keessan eenyummaa keessan eegdanii waaqeffachaa jirtan ilaalcha akkana akka hin qabne beeka. Haa ta'uti eenyummaa ofii dagatanii aadaa ofii jibbanii duudhaa ofii safuu ofii jibbanii naannootti dhalatan amantaa yookaan immoo aadaa naannootti dhalatanii eenyummaa naannootti dhalatanii safuu duudhaa heera naannootti dhalatanii dagatanii amantaa jechuun gonkumaan danda'amu. Gonkumaan danda'amu gonkumaan wangeela lallabuu hin dandeenye. Afaan Oromoo jibbeen wangeelatti Yesuusitti amanaa jechuun hin danda'a. Uummanni Oromoo irraa fudhata. Biyya Guraagee Walaayittaa bakka garagaraa deemee kana amanaa jedheen afaan isaanii eenyummaa isaanii aadaa isaanii jibbee taanaan achumatti morman irraa argatu. Aadaa isaanii eenyummaa isaanii haala uffannaa isaanii jibbeera waan ta'eef jecha Kiristoosis kan nu barsiise. Dhaqaa barsiisaadha malee dhaqaatii amantaa isaanii yookaan aadaa isaanii akka gatan taasisaa afaan isaanii akka dagatan taasisaa kana hin jenne yeroo dhaqaa barsiisaa jedhuyyuu akka naannoo suniitti afaan naannoo suniitiin aadaa naannoo suniitiin akka barsiisaniif afaan hedduu akka dubbatan hafuurri qulqulluu ergee fi akka barsiisan taasise jechaadha. Kana malee Kiristoos gooftaan keenya jalqaba addunyaa kana yeroo dhufu naannootti dhalate sunitti aadaa isaanii safuu isaanii haala uffannaa isaanii haala nyaata isaanii wantoota hunda eegeetiin jechaadha. Kan inni amantaa kanarraan nuuf ga'e kan inni nuuf wareegame anaaf isiniin bilisa baase jechaadha. Kanaaf ammas taanaan namoonni eenyummaa keessan jibbitan keessattuu immoo ijoollee Ortodoksii Oromoo irratti akkasitti kaatan of eeggadhaa. Dhugaan siniin jedha sin dhuguma amantaa sirriirra hin jirtan. Amantaan inni jedhamu kunis amantaan keenya kunis immoo mootummaa Waaqayyoo nun galchu. Ortodoksii waan taateefis mootummaa Waaqayyoo hin galtu. Naaltu sinuman sitti himaan. Ani sin naaloti sin naaltu. Waan amantaa kee waan qabaatteef amma fakkeenya amantaa fi eenyummaan amantaa fi aadaan tokkumadha jechaadha sitti. Naan caalu amantaan koo amantaa Oromummaan koo amantaa hin caalu jette. Amantaanis Oromummaanis tokkuma. Amantaanis Oromummaanis tokkuma. Maaliif jedhe mucaan kun dogongore mucaan kun bakka hin taanetti naannee zaranyaadha maalla jechuu dandeessu sinitti hima. Amantaan kan Waaqayyo wajjin walitti nu fidudha. Oromummaanis immoo aadaa yookaan immoo saba eenyummaa saba tokko eenyummaa saba Itoophiyaa kana keessa jiru Oromummaadha jechaadha. Oromoodhaan namni Oromoo ta'e immoo Oromummaa jedhama yookaan immoo aadaa isaatiin aadaa Oromummaa dubbannaa Oromummaa uffannaa Oromummaa isa jedhamu sun jechaadha. Oromummaa jechaan haala dubbii, haala uffannaa, haala nyaataa, haala garaagaraatiin ibsamuu danda'a jechaadha. Akkuma kan amantaanis immoo amantaan nuti qabanne sun Waaqayyoof amanamnee kan ittiin jiraannu malee amantaan keenya sun qofni Waaqayyoon nuuf caalee yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo kan nu galchu miti jechaadha. Sababni isaa
amantaa osoo hin taane kan waaqayyotti nu hiiksu hojii amantaa nuti hojjennudha. Hubadhaa sirriitti hojii amantaa soomuudha, sagaduudha, waaqayyoon kallattumaan waaqessuudha, waaqolii tolfamaarraa abboommii waaqayyoo jedheerraa fagaachuu dhiisuu miti jechaadha. Hubadhaa waaqayyoo kan nu abboome hojjechuudhaan, kan inni nuun jedhe kan isa dhagahuudhaan, hojii amantaa hojjechuudhaan, hojii gaarummaa hojjechuudhaan gara isaatti hiikna malee amantaa waan qabaanneef miti. Anammoo ortodoksiidha. Cubbuu koo beektu akkasitti bareedee uffata kabajaa kan uffadhee fuuldura keessan dhufu namuma jabaa, namuma gaarii, namuma amantaa fakkaachuu hin danda'a. Hojii koo duuduuba koo garuu hin beektan. Waan an amaneef mootummaa waaqayyoon dhaala. Mootummaa waaqayyoo kan na dhaalchisu hojii amantaati. Gaabbii yoon gale, dhiigaa fi foonsaa yoon fudhadhe, rakkattoota yoo yaaddadhe, yoon gargaare, gara mana waaqayyootti deddeebi'ee namaaf fakkeenya yoon ta'edha jechaadha. Kanaafiyyuu kana egaa obboleettiin keenya jalqaba immoo fudhaa badaa itti qafoo duuchaa waan arraban ta'an haa ta'u yeroo sunis ati namoota isaan oromummaa yookaan immoo aadaa isaanii eenyummaa isaanii dursan jettee yaadde kana barsiisuuf yoo ta'e akkatti isin barsiifamu sirrii miti, arrabsaa miti. Kiristoos arrabsaa miti kan nu barsiise, tuffachaa miti kan nu barsiise, muka nyaadhaa jechaa miti kan nu barsiise, qafoo jechaa miti kan nu barsiise. Kiristoos jechaadha. Yoo dhuguma immoo barsiisuuf kaata. Barsiisuuf barbaaddee yoo kana dubbatte ta'e sirriis miti. Seera na eeggan. Obboleetti kun hubadhu seeraan. Kanadha. Kanaafuu ammas warroonni amantaa keessan wajjin ortodoksummaa keessan aadaa keessaniin uffata aadaa keessaniin faayamtanii bareeddanii duudhaa keessan safuu keessan seera aadaa naannoo keessan eegdanii waaqayyoon waaqessitan ittuma fufaa. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Gonkumaa dhoowwaan qabu. Tarii zaranyoota isaan waaqolii tolfamaa waaqessu amantaan qaban isiniin jechuu danda'u. Kiristoos laphee keessan laala malee uffannaa isin uffattan miti. Aadaa keessan hin dagatinaa. Eenyummaa keessan hin dagatinaa. Akkas taanaan ikkoo uffata aadaa jibbitee Oromoo keessatti Yesuus Kiristoos waaqadha, dubroo Maariyamirraa dhalate, amantaan ortodoksii ishii sirriidha jennaan homtuu sin nagahu. Wanta akkas hin nagahu. Jalqaba aadaa isaa tuffatte jaaladha, uffannaa isaa tuffatte jaaladha, afaan isaa tuffatte jaaladha. Saba hunda bira iyyuu deemu. Tigraayis yoo deemte akkasuma. Hubadha. Amma fakkii Amaaraa keessa deemte. Amaaraa keessa deemte afaan isaanii, aadaa isaanii jibbitee afaan Oromoodhaan itti lallabe. Morma keessa irraa gotu isaanis. Kanuma jechaadha. Kanaafiyyuu amma obboleettiin keenya gara ishiitti yeroo deemu seeraan. Egaa akkan erga jettee kun darbe haa ta'u. Amma immoo TikTok irratti argaa jirtu egaa viidiyoo isaa mee ilaalaa viidiyoota kana. Hombii binnaa yoo dandeenye akka gabroonsaan biyya keenyatti Kayikeroon kana naddaangaa darbe bandaachii lammaffan arge. Diinni koo deessuus waa'ee koo baay'isaa. Ati waan na beektuuf maaltu na yaaddessaa. Akka keetiin malee gooftaa jiraachuun koo. Yaada keetiin malee kanarraa ga'uun koo. Egaa sirbaanidhaan sirbaa faarfachuudhaan beekna. Amma immoo sirbatti alaabaa Oromoo qabachuudhaan uffachuudhaan waan garaagaraa hubadhaa. Alaabaan Oromoos jechaadha jaalleewwan meeqa dhiiga isaanii kan irratti dhangalaasan kabaja qaba, hunduu kabaja qaba. Amma fakkeenyaaf obboleettiin keenya sirriidha Oromummaadhaan dhufteetti amma Oromummaa kee ibsuun calaqqisiisuun baay'ee namatti tola. Ulfaadha. Oromummaa keetiin amantaa kee akkasitti jaalatte taanaan baay'ee namatti tola. Aadaa keetiin eenyummaa keetiin namnuu sirraan fudhatu. Namni takkayyuu siin kennine kan si kenne Waaqayyo. Beektee miteetti Waaqayyo iyyameeti kan Oromiyaa keessatti dhalatte. Inni kaanis amma Amaaraatti dhalatee Tigree isa garaagaraa Waaqayyotu bakka bakkatti uume hundumayyuu miti. Haa ta'uuti. Amantaa kee faana akkasitti walitti bakka aadaa eenyummaa kee uffata aadaa kee walitti fiddee amantaa kee akkasitti oofuun baay'ee namatti tola. Garuu kunis immoo seera qaba. Oromummaanis immoo akkas miti yoo laala. Oromummaanis akkas miti immoo yoo Oromummaadhaan dhufte ammas Oromummaan immoo akkas miti. Akka midhaadha. Oromummaan immoo tasgabbiidha. Safuu qaba. Seera qaba. Oromoon seeraa fi safuu mataasaa qaba jechaadha. Barri fiddee kanan jaalatu. Ammayyaawaa warri alaa warri adii nutti kennan wajjin aadaanis immoo deemu. Amma namoonni tokko baddaa. Namoonni tokko uffata aadaa maal akka gochaa jiran hubadhaa. Uffata aadaa alaabaa Oromoo
asitti amma mudhii harma isaanii jalaan gahanii keessattuu obboloonni keenya shamarran handhuura isaanii mul'isanii asiin immoo fidanii jilbaa olitti kutanii uffata aadaa kan balleessan. Kun uffata aadaa namni kun kabaja qabu jechaadha. Uffanni aadaas kabaja qaba akkasitti jechaadha. Alaabaan Oromoos jaalleewwan meeqa itti dheebotanii dhiiga isaanii itti dhangalaasanii lafee isaanii meeqatti caccabsanii hanga har'aatti dhiiga isaaniitti lubbuu isaaniitti dhabanii baddaa gammoojjii qorraa fi aduudhaan bonaa fi gannaan bokkaa fi aduun akka itti jijjiirrame akka makaraa abbaa isaanii isaan nyaachise rakkina hedduu isaan agarsiise alaabaa kan ol qabuuf kan halkanii guyyaa dhamaa jiran immoo jiru. Isaan immoo laallee alaabaa kanaafis kabaja guddaa kennine bakka kabaja qabu kaa'uu qabu. Oromummaan akkasidha jechaadha. Karaa Oromummaas yoo laalle jechaadha. Karaa amantiis akkuma silaati akkuma dura jedhe. Karaa amantiis yoo deemne amantiin tasgabbii nu barsiisti. Amantaan keenya jecha tasgabbii tasgabbaahuu dhagaa seeraan kasoomina gadi of qabummaa kana nu barsiisa. Oromummaanis akkasuma jechaadha. Oromummaanis akkasuma. Hubadhaa. Kanaafiyyuu Oromummaa jechaan diimokiraasiidha. Akka diimokiraasii biyya keenya kana keessaa miti. Diimokiraasii seera qabeessa ta'e. Kanaafiyyuu karaa Oromummaa yoo ilaalle akkasi. Kanaaf Oromummaan faashinii garaagaraa hordofaan jedhu. Rifeensa keessan gataati rifeensa fardaa yookaan immoo rifeensa jaartii hindii duutee mataatti godhadhaa hin jedhu. Hin jedhu. Anuma qabduun Waaqayyoon galateeffadhu jiraadhu. Aadaa bareedaa qabna, safuu qabna, seera bareedaa qabna, duudhaa bareedaa qabna. Maaltu namaatti nu rarraasa? Kanaafiyyuu Oromummaadhaan yoo deemne akkanadha. Kanaafuu obboleettii koo sirriirra hin jirtu. Kan nuti si beeknu immoo yeroo sirbitu miti, yeroo faarfattu. Egaa viidiyoon dheengaddaa arrabaanis waan garaagaraanis dubbatte akka cubbuutti sirratti ilaalu. Amma namoonni tokko ishiin dheengadda qafoottee Oromummaa gataattee ofirraa baastee gattee jettanii kan ishii waqqastan immoo jiraachuu dandeessu. Kun immoo sirrii miti. Phaawulosis kaleessa kiristaanota ari'aa ture, ajjeesaa ture, qalaa ture. Har'a obboleettiin keenya immoo deebite. Aadaa ishii uffata aadaa ishii uffattee eenyummaa ishiitiin safuu ishii eegdee duudhaa ishiitiin bareeddee Waaqayyoo faarfachuu dandeessi. Kaleessa tariin barreeta har'a immoo baratteetti. Kanaafuu namoonni ishii qeeqxanis immoo har'umaa kaasaatii dhaabaa. Sababbii isaa deebiteetti jecha. Haa ta'u yeroo deebitu kana immoo akka kaleessaa tasgabbiidhaan faarfadhu malee sirbaan utaaluun qabdu jechaadha. Waa'ee sirbituu ani waan asitti himu miti. Sirbuu haala hin taaneen aktiin taane mul'isuu osoo hin taane Waaqayyoo kee yeroo waaqessitu kan sirraa bareedu. Kanaafiyyuu obboleettii kun deebi. Laal deebi maal jedhe ergaa Yohaannis irratti mul'ata Yohaannis irratti Waaqayyoo manneen kiristaanotaatti ergaa erge jechaadha. Erga abdii obsa kee argeera, obsa ati qabdu argeera. Laal obsa ati qabdu argeera jedhee luboota mana amantaa barsiisotatti hojii ati hojjettu gaarii miti waan garaagaraadhee manneen amantaatti yeroo ergaa isaa ergu. Akkas gochaa jirta kana taasisaa jirta akkas gooteetta hojiin kenni kun immoo namatti tola kana hunda isaaniitiif ergeera. Yoo deemuu baatte garuu wayyoo siifi nan dhufaa jedha. Kanaafiyyuu deebi yeroo siin jedhu tarii ergaan kun Waaqayyo anarra buleessitti dubbachuu danda'a ta'a. Kaleessa faarfachaa oolte kaleessa lallabaa oolte har'a immoo waan hin taane haasa'uun gaarii miti waan ta'eef sirbuun gaarii miti waan ta'eef egaa akka deebitu siin jedha. Oromummaadhaanis sirriirra hin jirtu. Oromummaanis immoo namoonni garaagaraa amma waan Oromummaa jechuudhaan aadaa fi safuu seera Oromummaas kan cabsan waan jiraniif ani immoo yeroo faarfattu qofaan waan si argeef kana sitti dubbadhe malee ajandaa nama godhachuun barbaadu namoota kaaniifis akka barumsa ta'uudha. Kanaaf kaleessa akka ofirraa baastee gattee har'a immoo deebiteetta namatti tola. Har'aa kaasitii Yesus Kiristoos waadaa Addaamiif waan hin gale samiirraa gadi bu'ee dubroo Maariyamirraa dhalatee anaa fi isiniif fayyisuuf jecha dubroo Maariyamirraa dhalatee biyya lafaa kanarra deddeebi'ee barsiisee laga Yordaanositti cuuphamee cuuphaa isaatiin xalayaa gabrummaa silaa Addaamiif waan ani garbicha seexanaa ani garbittii seexanaa jedhanii mallatteessan laga Yordaanos keessatti cuuphaa isaatiin barbadeessee sanbooda immoo fannifamee fannoo irratti anaaf isiniif jecha fannoorraa
fannoo irratti du'ee immoo awwaalamee gara Si'ool seenee xalayaa gabrummaa Si'ool keessa jirus barbadeessee du'aa ka'ee mirga isaa kan nu dhaabe ilmi dubroo Maariyaam Kiristoos waaqa jedhiitoo har'aa kaasiitii jechaa uffata aadaa keetiin eenyummaa keetiin aadaa kee soon jibbiin aadaa kee soon tuffatiin amantaa fi aadaa kee walitti Kiristoos hin lallabi. Hubadhu. Dubroo Maariyaam haati keenya raarsitu akka taate uffata aadaa kee uffadhu lallabi. Namni si dhoowwu hin jiru. Maaltu na dhoowwaa jedhe Dookimaasuu dhiifama Baakos egaa lammii Itoophiyaa kan ta'e yeroo jalqabaaf amantaa kiristaanaa gara Itoophiyaa kan nuuf galche maal jedhe wangeelaa hojii duukaa buutotaa boqonnaa 8 irratti maaltu na dhoowwaa erga Waaqayyoon baree Kiristoos erga barate waa'ee Kiristoos erga hubateen booda cuubamuuf maaltu na dhoowwaa wanti si dhoowwu hin jiru jechaadha. Ammasiinis aadaa keetiin eenyummaa keetiin waaqa kee waaqessu namni si dhoowwu hin jiru. Hundumti keessan namni si dhoowwu hin jiru. Faarfadhaa, galateeffadhaa, waaqayyo keessan kadhadhaa. Kanaafiyyuu kanaan deddeebi'a. Ati obboleetti koo haaluma kanaan deddeebi'i. Kanaafiyyuu naa wanti si dhoowwu hin jiru. Ergaan koo kun hunda bira akka ga'u sheernaa godhaa ishee biras akka ga'u si bira gaheedha taanaanis immoo gara hammeenyaatti akka hin fudhanne deebi'i. Kanaaf faarfadhu deebii faarfadhu aadaa keetiin eenyummaa keetiin uffata aadaa keetiin miidhagiitiin namoota biraatiifis fakkeenya ta'e siin jedha. Egaa hanga ammaatti kan dhufaana ture waaqni abboota keenya maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Kabajamaa ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eegu lafa jirtanitti waan dhaggeeffattaniif galatooma galanni Waaqayyoof ameen.